akkuma jirutti wanni jira akkuma jirutti nuti immoo waan kana qooddachuutti jirra. Kanuma wajjin egaa yeroo ammaa kana keessa uummanni islaamaa naannoo adda addaatii sababa fincila naannoo Gondoritti gaggeeffamaa jiru jennaan fincilarra jira. Fincila sana nutis yaadaan illee taasisuu ni hirmaanna. Fincila sana yaada qofa osoo hin taane nuti immoo hawaasa keenya bira hawaasa rakkataa hawaasa miskiinaa hawaasa waan itti baxaru hin qabne bira akkuma amala keenya nyaata keenya fudhannee dhufnee as jirra jechuudha. Ulfaataa galatoomaa jazakallahu khairan. बहुत चल जा आना आगे फटे आना नंबर एक नंबर में जा यो तक बहुत बात इनका गजी के फैसल फैसल होगा किलो जनसला मांगा उड़ा किलो से आना रखूंगा ओ ओ Aye. Aye, Boris ni gora report. Amma Kenya tukuna assalamu alaikum. ziarah ke itu bermana di mana ziarah? Tamam. Di mana ziarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meni berada di Fana fi bakka magala dadati wa hijira. Nutimmo konko matarra balal. Kenya kuni muaddad kishu. Konko balal Fana konko rakata masakina